baay'ee garaana nyaate laayivii irra nagalchite na asofsiisuu didde maaliif dhugaa jirtu waan ani ishiitti dubbadhuu fi hattuu akka ishiiti jechuudha meeqa Dubaayii keessa jira jechuudha. Kan akka ishii tokko jirti Dubaayii keessa kana dadhabsiifte jechuudha. Garuu ishiin guyyaa tokko waagaa ishee argatti. Ishee amma ishee akkaataa ishiin jirtu feessa akka ishiin jirtu waan an beekuuf na jalan baatu ishiinis gaafatti deebite jechuudha hojii akkasitti. Garuu intalittiin kun Najiraan jirti jechuudha. Najiraa jechuun Saawudii keessatti bakka Najiraan jedhamu. Ijoolleen Najiraan jirtan ijoolleen mana xalabaa jirtan na dubbisaa jetti. Birrii awwaalaas isin ifan ergaa jechaa jirti. Garuu wanti ishiin ifa gootee ofii ishiitii viidiyoo of qarrastu hin jirtu. Akkaawuntiin ishii kanadha jechuudha. Akkaawuntiin ishii tokko foloo 116 qabu irratti cufamee jira jechuudha. Warningitti kenne. Garuu haaraa kan ishiin biraatti immoo isa kanadha jechuudha. Waa'ee dhimma mucaa kanarratti seenee tanan nan dubbisa jennaan natti cufte. Biiroon isheedha jechuudha. Kuni quxurii ishiiti jechuudha. Quxurii intalittii sanaati. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan jechuudha. Ijoolleen Saawudii keessa ni jirtan. Ijoolleen dhiiraa jechuudha. Ijoolleen ilmaan Oromootii dhaabbattan hin jirtan hin jedhani qoy. Ijoolleen waliif dhaabbatan ijoolleen Itoophiyaawii dhaabbatan hin jirtan hin jedhani qoy. Makiinaa qabattanii asiif achis deemtanii zannaxuun keessan gaafa sin duutan makiinaa sana faana boolla keessa sin kaa'u wayi. Qabeenya keessan sana faana boolla keessa sin kaa'u. Ar'annaa lubbuudhaan jirtan yoo wal gargaartan yoo waliif dhaabbattan hoo maal qaba. Intalitti hattuu kana jechuudha. Intalitti leebaa kana intalitti lubbuu ijoollee teenyatti taphachaa jirtu kana jechuudha. Ani ijoollee meeqan gargaare ani warri rakkatan koottaa sinan baasa. Kan isheen jettee soobdee ijoollee jechuudha. Mucaan biiroo dhufteet diddee deebite naan jette laayivii irra galee dubbisnaan. Mucaan biiroo dhufteet diddee jara faana deebiteete. Maaliif? Yoo ati jara kana faana deebine yoo ati na biratti hafte siin qala waan isaan jedhan farri waan biiroo ijoollee keenya qaqqabsiisaa jiru waan beekaa jirruuf jechuudha. Waan biiroo keessatti yoo shin jara biraa achitti hafte sin ajjeesa boodannaa jarri si biraa deeman as keessattan si ajjeesa namni si gaafatamu hin jiru waan isheen jettee sodaachiftuuf jara faanaan deebi'a jettee mucattiin. Dhaqxee immoo siistama fayyadamte silaa gubboo laatuuf jarri madaamonni waan ta'eef ani nagaa kooti jettee akka ishiin maatii ishiitiif sagalee waraabdee ergitu kan gochisiise ishiidhuma intalittiidhuma kana jechuudha. Garuu ofii ishiitiif viidiyoo baatee ofii waraabdu jechuudha. Laayivii bantee fuula ishii dhoksitee footoo bichaa keessee kan ishiin taa'aa turte jechuudha. Garuu dhugaa jirtuun ishiitti dubbadha jennaan gadiina darbatte jechuudha. Eenyu laayivii irratti na teessisaan ture. Intalli kun eessa jirti? Najaa jirti jechuudha. Eenyu keessatti? Saawudii keessa. Najiraan jirti jechuudha. Saawudii keessa jechuudha. Biiroon kanaan irratti ijoolleen biiroo kanaan dhufaa jirtanis ijoolleen biiroo kana gargaarsa gaafatanis of eeggannoo cimaa ijoolleen birrii ishiidhaan ergitanis of eeggannoo cimaa godhaa. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan mucaa kana akka gootan godhaati. Ijoolleen dhiiraa jechuudha. Makiinaa qabattanii akkasumaan hin deemina. Yoom walii taatu? Har'a yoom kan waliin taane? Har'a waliin gargaara yoom walii taatu? Amma yoomitti acuucamtee jiraatti ijoolleen keenya? Amma yoomitti acuucamtee jiraatti? Otoo isin jirtan nuti nama tokkoof waa gaarii tokko goota lubbuu keessanoo aarsaa gootanoo. Dhugaadhaaf lubbuu keessan aarsaa gootanoo hattuun akkana amantiitti daggafattee jechuudha. Fuula ishii hidhattee amantiitti daggafamtee kun amantii musliimaa sin wakkaltu, ortodoksii sin wakkaltu, protestantii sin wakkaltu kun jechuudha. Hattuu ijoollee teenya raamuuf kan dhaabbatteedha jechuudha. Akka wanti ishee isaa kanaadha. Intalittii kana immoo hundumti keessanuu bilbilli ishee kunooti. Ijoolleen Saawudii keessa jirtan, ijoolleen Najaa jirtan. Intalittii kanarratti biiroo ishii irratti dhaqaatii gaafadhaa. Mucaa kana isheedha kan baasuu danda'u. Gubboo kan itti nyaatee madaamota irraa mucaa kana assaqaayaa jiru ishiidha. Biirootti yoo deebi'an ijoolleen hojiin argatan. Waggaaf ji'a 3 guutuu maatii ishiin dubbisne. Madaamii faana wal lolaan jira. Madaamii faana wal lolaan jira maaliif silkiin bittuuf jedhee waggaaf ji'a 3 silkii koo intarneetti dhoowwachuun mabtii ishiiti. Silkii garuu maatii ishiitti akka dubbattu dhoowwachuun mabtii hin qabdu. Iddati gargaartuu taate, iddati hojjettu biiroo keessaa taate maaf mirga ishii hin eegsiftuuf. Maaf dirqama ishii akka ishiin baatuun gootu. Namni tokko biyaansi ji'a keessatti si'a 3 maatii isaa dubbisuu qaba. Agam oo xiqqaate. Agam yoo xiqqaate jechuudha. Agam yoo mana gadhee bu'e ji'a keessatti guyyaa 3 guyyaa 4 gizee 4 maatii isaa dubbisuu qaba. Waggaaf ji'a 3 ani mee dubbisaan jira maatii ati maatii ishee kan dubbistu ati maaliin? Inni dhageessaatis intalittiin ana. Ati kan maatii ishee dubbistu maal sila taateef? Erga ati wanni dallaalli ijoollee keenya goote waan dubbatamee hin dhumne jechuudha. Biyya kamuu keessatti ijoollee keenya kan cunqursaa jiru, kan miidhaa jiru, kan madaamii hin taanetti kennanii birri ofii fudhatanii ijoollee ukkaamsanii birri isinii ergina jedhaa, birrii keessan nu bira kaayadhaa jedhaa. Yoo ijoolleen biirootti deebite achiitumaa reebaa akkasiin cinqamtee manuma sanitti deebitu isii godhaa kan jiran dallaaluma keenya jechuudha. Dallaalota keenya kan ijoollee keenya miidhaa jiran isaan jechuudha. Arabdoota caalaa, madaamota caalaa. Isin galee obboleeyyan kiyya. Mijattii tana akkuma isin argitan kun foon isii irraa dhumee lafetti baatee jechuudha. Mijattiin kun adabatti qabdee madaabitti sanitti gaafa duraa nagaan jira amma
akkam baga isiniin gahee ramadaana isiniin jedhaa jiranii jettee adabatti qabaa turte. Mucattiin kun nama ittiin torgomu qabdi. Namtitti immoo dallaalaa kunuyyuu kan isiin dubbattu afaan Arabaatii fi Amaariffa jechuudha. Afaan Oromoo hin haasoftu. Waan isiin dubbattu kanaayyuu yookaan isitu torgoma jechuudha jedha. Madaamitti walii galteetiniin namtittiin kun madaamtitti waraabsisaa, madaamtitti waraabaa isitti ergiti. Isiin immoo jalaa gallakkistii jechuudha. Isinii galee maaliif waggaa tokkoof ji'a 3 kana namni bilbila hin qabne, namni maatii ofii quba hin qabne akkamitti bakka keessan bu'ee namni maatii isinii dubbisa? Isin maatii keessan akkamitti namni bakka bu'ee isinii dubbisa? Mee namni xiinxallitanii yoo ilaaltan namni sammuu qabu tokko jechuudha. Maatii keessan akkamitti dallaalli keessan nagaa isiniif jira? Nagaa isiniif jirti, nagaa jirtanii jettee maatii keessan akkamitti isinii dubbisti? Kun hin fakkaata, dubbii fakkaatu kun. Mucayyoon kun damooza fudhataa jirti. Damooza kana akkamitti gara maatiin ergan, akkamitti gara biyyaan ergan? Maatiifuu osoo ergu baattee, maatii irratti osoo ergachuu baattee bar akkaawuntii mataa isii irratti osoo kan ergattu ta'e dirqama maatii isii barbaachisa. Nama birri sun gahee fi hin geenne isii cheek godhu. Nama dhaqee birri san daftara isii irratti isii mazaggabu. Isii galmeessu isii barbaachisa jechuudha. Yeroo kanatti immoo mucayyoon kun maatii wal quba qabdi yeroo kana keessa jechuudha. Isinii galee yeroo kana gootu maatii wal quba qabaachuu dandeetti. Garuu kana gochaa jirtu mucattiin tun amma damooza ofiis argachaa hin jirtu. Isinii galee xiinxallitanii yoo ilaaltan damooza argachuu dhabuun isii maatii iyyaafachuu tiktookii irratti hawwaan nagayaa eebaluu nagaa jettee tiniin gaafa duraa haasoftu akkasitti haasofti jechuudha. Dhageettanii jirtanii viidiyoon isinii hojjedhe irratti. Innaa mucayyoon kun osoo maatii wajjin wal qunnamtii qabaattee ji'a tokko keessattuu haguma feete yoo turte ji'a tokko keessatti al tokko yoo maatii wal qunnamtii qabaattee akkana haasoftu mucattiin tun yoo xiinxallitanii ilaaltan jechuudha.